jirtu akkam? Shibirree keenya shibirree. Akkamii oolmaa maalirra jirtu lammii ajandaa? Ajandaa waan qabanne nuti akkanumatti teenyee insoo jinjal qabne insoo wajjin viidiyoo tokko gallakkisine viidiyoo seenaa ishee wajjin wal qabatu insuun afaan Amaariffaatiin gallakkiste. Ani immoo viidiyoo jaalalaa koomedii fi waa'ee bakka seenteen laaltaa amman gallakkise. Haa ta'u sheernaaf godhe yookaan seeneen laala. Bakka riipoostii nu godhaa jennee otoo seennuu achi haasaa jirra beekta. Ara dirqama seennee riipoostii godhamaa. Nama dhibba afurii fi digdamaan naalaraa dhaqa riipoostii godhaa fi sheera godhaa fi maala sinitti mareekaa ati odoo ati anaanaa jettee nutira bareeda malee amma nuyi gaafa sii jennu kana ambilee keenya gadi walaaf moraaliin kiyya gadi bu'a. Ara normal lo maanni beekta jireenya kee keessatti waan warri mana biiftu jirtan viidiyoo gallakkisee baay'eetti dadhabeen hojjedhee so hundi keessan deemaati amma dandeessa tokkoleen sheerudha na jajjabeessaa haaraadha waa'ee godhaa lallataa waa'ee korreetti hundaa'een hojjedhee amma dandeessan dhaqaati koppulinkinaaf godhaa. Eshi namoota no dhibba lamaa oliitu jirtu reefu seene hundumti keessan dhaqaa riipoostii godhaa fi koppulinkii vaariyaalii baafiira sirriitti vaariyaalii aba'uufi. Asimmoo namoota 348 jirtan yaa'u hundi keessan tokkuma asirraas fooloo saamiraas fooloo biifturaas fooloo insuuraas qabdu waan ta'eef seenaatii hojii shilaalaa bisiin jenna. Biiftuun immoo waan dubbatte keessaa dura isiniin akka jennatoon ta'e namoonni hordoftoota miiliyoona 10 qabaatanii 20 qabaatan miti. Inni guddaan maa inni kireetivitii haaraa fi waan ittiin dhuftetu nama guddaa si godha. Biiftuun ati anaan na caaltu osoo hin taane hojii natii fiddee dhuftu tiiktookii caaluu danda'a. Namni dura waan tiiktookii banateef kan feemasii dura waan ta'eef osoo hin taane hojii natii qabattee dhufte yeroo kamiyyuu si boonsaa namni itti toluu danda'a. So akkasitti hubannu siin jechuudhaaf inni biiftu ko. Namni dhibbi shan asirra jirtan kuni dhibbi nama dhibba shan tun alaara yeroo viidiyoo kana dhala riipoostii godhaa shibirree jala fi. Thank you. Dhaqa riipoostii godhaa fi. Gadi baay'aame innaamte gadi baay'aaman maalirratti jiru. Aree wuxu Yaaredi yengenak Yaaredi min maaliif dhaante ndesaa maaliif Wait, jirra learning akkam nagaadha. Taap godhaash naannoo nama 350 jirtu taap godhaa koppulinkii godhaa dhaqaa riipoostii godhaa fi ajandaan isaadha. Kana caalammoo ol baraanii namoonni na bira jirtan lammii seenee obboleettii keenya foloo godhadhaani. Lammishaa jedhaa bakka. Hayyee yaada koos. Turtii gaarii qabaadha. Lammisoo galatoomee. Hayyee yaada koos. Eshi galatoomee. Eshi. Warri fooloon goone biiftus fooloo godhaa insus fooloo godhaa. Akkamitti ba'u? Barasii miiliyoona tokko nagalchaame Oromoo. Haay. Waan ta'e jaalalaan namni si hordofaa ture biiftus akkasumas nama meeqatu hordofaa nama 369 barbaadanii jaalatanii fooloo godhu. So mana fooloo keessa taa'anii yookaan intinetoon ta'in aartiidhaan deemaa jirtu hojii garaa garaatiin deemaa jirtu waan ta'eef hojii keessa warri jaalatan fooloo godhanii ani kanatti namana ijoollee xixiqqoo lafaa dhufa nama sanyii fa'aa nama 700 hordofaanii miiliyoon nama 100 waan ta'e mucaalumti kiyyaalee nama 100 hordofuudhaaf deema. Ameenuu mucaa waggaa 4 jecha. So hojii keessa laalanii hordofaniif waan haaraa kireetivitii haaraa
fidaa koottaa sinin jenna. Koot seenii cinoo. Kiya. Ayo biran jek. Di lijared official abate wasan sau abate. Live is eno do live use eno do bale. Okay, Share copy ngoda mallato tiya dukat share copy ngoda mela dibba shani fi jata mijaira basha galato mi banna terde silat share copy ngocha jirta galato mi najradu bashan kuni sera kanata chu. Wow, thank you galato mi. Ilo follow back babe sera galato mi alo. Anna biftu. Oye. Cosmetics alle. Alle. Itan alle. Lami. Alle. Itto alle. Oh. Alle. Baurabi. Mana kau galesi? Amma mana. Fajro. Awida naga. Ambule. Ko gare karo fayyo bakkalcha gare galatoma hundi keessan gamme galatoma. Sheek mami madami mo maljeru. Malan jedhama yooni. Ani maatan be gare mana jedhamtu. Isin nuti me malan jedhama. Nama joone mo modame jitan kamu teman modame damuti. Kamu teman kosmotik. Kamu teman kosmotik sih. Malin jedhama guys, mama gampang nih. Ati amma disa kasih, ati kimami dua ya dam tabakka. Iya, ijoolleen Dubaay mataarra ganna bahu maal wadi Islaamni. Maal ijoollee qimamii Dubaayiti bakka sayyamni irra guyyaa irraati kaasnee biiftuun qimamii madamee tontani qimamii Dubaay keessa bakka ati qimamii isaaniti. Jedhee viidiyoo jedhaa qoy booda. Bakka kanaan booddee maqaan kiyya qimamii Dubaayitti naanneseera waan ta'eef biiftuu yookaan qimamii Dubaay jedhaati na waamani. Akkasin jedha bakka qimamii Dubaay jedha. Akkuma raachuu nama fakkeenyaaf tiriidantii jedhee san tiriidantii Oromoo ati immoo qimamii Dubaay. Kootu nagache. Taabaasu. Yaasi amboode jedhee dhaqee hojjedha viidiyoo. Wassaamin kanaan booddee maqaan Wassaamin. Kana booda biiftuun hin jirtu qimamii Dubaayitti jijjiirame maqaan kiyyeen jedha. qimamii bilaki biiftuu qimamii Dubaay jedhe biiftuun immoo akkuma jiru ta'u warri keessii baasanii waan ta'eef jechaadha. Biiftuu keessan amma lammii aktarii namni jirani ati immoo qimamii Dubaay jetta bakka biiftuu qimamii Dubaay. Biiftuu qimamii Dubaay jedha. Bakka jetaa abbaatu. Diame waggaa tokko kun bakka wanni dhufe haa dhufu karaa cabee yaasu. Biiftuu qimamii Dubaay mata duree dubartoota Dubaay jedha. Rakkoo qaba? hin ta'u diis qimamii Dubaay jedhee mata duree watti hin ta'u mata duree numaan mata durbaa jechuukeeti. Mataa durbaa jechuudha kaa. Biiftuu mataa Dubaay jedha. Ay bakka rakkoo qaba Saadiq maal rakkoo maal qaba lammii akkam jirtu nagaa keessanii lammii akkanii rakkoon qaba jedhi. Hoomni namni akka wanni dhufe haa dhufu geejjiba taphannaa yoo namootes namoote yoo moo'es moo'e. Gara cabeetta taaptaap godhamee ergan takka hundi keessan. Ijoolleen mana kanaallee taaptaapi namni isaan dursu hin jiru dhugaa dubbannoo ta'e. Dabaltaap godhame giiftiin haa kennamee bannaataachu arruman geemii kana moo'ee meeshii adaba. Dhugaa taaptaapi namni sun dursu hin jiru nan beekan. Bushaappiin hojjechiisa ispiriitiin laxxabsiisa. Qixaatii gowwaan si yaadaba. Qixaatii gowwaan si yaadaban jedhe. Ereedu caalanii jiru faamilii taaptaapi hin deemaan taatan duraan akkasitti taaptaap gochaa turre. Daraarra yeroo achirra. Guys, sadii here kanarra gizee sadii. Sadiin baay'isa warra keessaa qabda immoo sadiin baay'isa guys. Sadiin baay'isa. Caala argama. Guys, come on. Surprise. Jinu. Taaptaapi kiyya takka
ለሚዬ ወይ ጫላ ግርማ ታብታብ ጎቻን ጀርተን በእናታችሁ